Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya dunyarratti argamtanu baga nagaa taatan baga nuuf jiraatanii. Wallahi guyyaarraa gara guyyaatti wanni nu dhageenyu waan nama gaddisiisuu fi waan baadiyyaa nama saalfachiisu. Wallahi guyyaa hadhaa badaa waan nama gaddisiisuu fi waan warra aftaniif barnoota ta'uun sinii qabadhe dhufe keessattuu shamarran koo nama folchaa dirqama waan jiru isinii gabaasuun koo dirqama waan ta'e malee waan gabaasanu taanaanii miti natti tolee jennaan miti kanan fudhadhee dhufe. Wanni Saudi Arabiyaarraa guyyaa hadhaa na qaqqabee jiru waan badaa nama saalfachiisuu fi waan badaa fokkotaadha. Haa ta'u malee egaa waa hundan dubbadhu irruma irraa isiniif immoo barnoota ta'a jedheen isinii qabadhee dhufe. Silas akkuma isin beektanu waan dhugaarratti hundaa'een fudhadhee dhufa. Waan dhugaarratti yeroo hundaa'ee fudhadhee dhufu immoo wantoota tokko informationii jira dhiifamaa wajjin hidhiiseen itti hima. Maaliifi maatiitti dhaga'ama. Amma fakkeenyaaf mucaa kana yeroon waa isii dubbadhu hiriyoonni isiin beeku maatiin isii quba qabu dhaga'anii jiru. Waa isii jechuudha. Isin immoo barnoota irraa argattu waan ta'eef isinittan hima. Isinuu dhageessanii murteessitu. Kanaaf warreen YouTube chaanaalii kootiif maatiin ta'in subscribe gochuudhaan wannan isinii gadhiisu. Barnoonni harki caalaan barnoota qaba waan ta'eef barnoota akkasii ta'uuf subscribe gochuudhaan mallattoo notificationii sanatti buutanii wannan gadhiisu akka yerootti isin bira ga'u gochuun dagatinaa. Warreen immoo ergasii jirtanu warreen maatii taatanii hoggaa lamaaf na waliin turtan immoo like gochuudhaan koomentii irratti yaada keessan naaf barreessaa naaf qoodaan siniin jedhaa galatooma mee gara dhimman dhufeeftiin deema. Obboleettiin keenya maqaansii Faaxumaa jedhamti. Kan isiin dhalattee guddattee Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessaa kutaa ta'ee dubbachuun xiqqoo na rakkisa. Maaliifi maqaa kutaa sanaa bakka buutee miti kan isiin akkas gochuu dandeesse. Sheexanatu waswaaseeni hin dogoggortee ilmi namaan dogoggoraa. Kanaaf maqaa kutaa sanaallee dha'uun barbaadu maqaa abbaallee maqaa haadhaallee maqaa obbolaallee ofirkaan qaba dubbachuun fedhu. Yoo diqqa nama Faaxumaa jedhamtu Saudi Arabiyaa keessaa obboleettii yookiin fira qabaattani hin burjaajeena. Ifa ba'a wannichi ifa ba'a. Isinii galee miidiyaa irratti miidiyaa Saudiitiin hin darba jedhanii abdii qaba. Kanaaf waa tokko gochuu hin dandeenyu. Kanaaf hin burjaajeenaa jechuukooti. Obboleettiin keenya Faaxumaanii akkuma namaa of jijjiiruudhaaf xalabaadhaan Saudi Arabiyaa deemte. Erga Saudi Arabiyaa deemtee waggaa lama reeffixi. Sana booddee biyya ta'etti namni dhiirri tokko attaallaluudhaan jaallatee wal jaallatanii wal janajjanuu eegalan. Erga wal janajjanuu eegalanii sana booddee wanni dhagahame waan jabaadha. Wantichis maal yoo jettanii gurbaa kana hojii yeroo wal janajjantu keessa gurbaan kun intala kana baala geesseera. Onlaayiniidhaan jechuudha. Wannan ifa baasee adii aannan adiidha isiniin jedhuuf hin jiru. Onlaayiniidhaan baala geessee jira. Intalli kuni yeroo kilaasii hojii galtee dadhabdee kilaasii galtee silaa boqottu halkan gurbaa kanaa waliin viidiyoo waliin haasaa bultii. Sana booddee viidiyoodhaan uffata kee baafadhu qullaa keenya waliin haasa'ii naamanii maaligaa akkuma kanaan dura sin barsiisaa ture shamarran koo jedhee mucaa kana gowwoomseera. Sana booddee mucaanis mana xalabaa jirti waan ta'eef informationii kana qabdi natti fakkaatu informationii waa'ee bakkee kana. Sana booddee mucaan kun hayyee jettee onlaayiniidhaan ittiin haasa'uu jammartee uffata baafattee halkan isaa waliin waan amantiin dhowwu waan aadaan dhowwu waan akka sabaattillee balaaleffatamaa isaa waliin dalagaa bulti. Sana booda akka carraa ta'ee madaamiinsi halkan tokko gadi baatee yeroo isin kilaasii bira darbuu deemtu sagalee dhageessi. Sagalee isin dhageessus sagalee dhiirriif shamarri wal bira jiru wayii akka waan dhiirriif shamarran wal bira jiru fi sagalee namni yeroo waan adda addaa geggeessu sagalee tokko kalas. Aannan adii isiniin jedhu isiniif gala jedheen amana. Kanaaf sagalee tokko yeroo dhageessu mucaan kun namaa waliin jirti immoo akkamitti sagalee akkasii baasuu dandeesse jettee gurratti qabdee dhaggeeffachuudhaan sagalee dhiiraas dhaggeessee qaalettiin kun maal wanti kun jettee hordofuu eegalti. Yeroo hordofuu eegaltutti akkamittan waan kana baruu danda'a yeroo jettu akkuma isin kaameeraa laphee obboleettii keenyarra kaa'ee jiru kana kaameeraa kana kilaasii keessatti qabarte akkasitti qabarte hin beekamu kalas. Ilaalaa kaameeraa amma ija bookeeti kun xiqqoo baay'ee harkasii keessatti ilaalaa
akka inni guddifamee kaa'ame kanaa miti harki namaa xiqqoodha achi keessatti immoo akkasitti qabdeerta argaartu hin mul'atu yoo girgiddaarra yoo kaa'ame badaan mul'atu bifa adii faa qabaannaan kanaaf kaameeraa kana geessitee kilaasii keessa kaatee kilaasiin talaa keessa kaatee waarleesii ta'uu finyoon qabu ta'ee hin beekwan almuhim kaameeraadhaan hordofuu eegalteen tala kana akkuma baratame akkuma amala isaa itti bilbilee gurbaan kun intaloo kana uffata baafachiisee qullaasee akkasiin ciiftu erga godhee booddee akka waan waliin ciisaa jiranutti waan arge yaani irratti raawwata. Sana booddee qaalittiin argitee ajaa'ibsiifattee jaarsa sitti himte. Waraabdee jechuudha kaameeraa sana keessa waan jiru waraabdee jaarsa sitti himte jaarsisis waliin hordofee wanna kana qabatamaan guyyaa 2-3 erga waraabaniin booda shorxaa Saudiitti viidiyoo kana dabarsanii kennan. Egaa ormumaa haadha keenya biran jirru abbaa keenya biran jirru haati keenya abbaan keenya nu jibbu waan akkasii irratti nu gorsu malee al tokkichaan baasanii dabarsanii nuun kennan. Kanaaf alagaa waan ta'eef dabarsanii shorxaa Saudiitti kennanii shorxaan Saudii bakkuma isin jirtutti utuu isin hin beekin qabuudhaan geessanii viidiyoo kana wajjiniin maneedhaa keessatti erga darbaniin booda amma erga qabamtee maneedhaa darbamtee torbee geessetti. Sanaan booda mana murteetti dhiyeessanii murtee du'aa irratti murteessan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gaafti siin ajjeefamtu immoo gaafa 30 jedhufaa jiru kana jechuudha. Gaafa 30 akkasiin ajjeefamtu irratti murteessanii jiru. Maatiitti illee himamee jira. Hiriyoonni maatiitti bilbilanii himanii jiru. Garuu iccitii kana baasanii himaniiru. Hin himne isa kana waan inni qubarraa qabu hin jiru. Maatiin dhagahanii jiru. Kanaaf ansilumaa waan kana wallaahi na shakka waan afaan koo qabee wallaale malee yeroon viidiyoo dhorku sana illee dubbadheen jiraan. Madaamonni tokko baalageedha. Tarii waa birrii koo hattee geessitee kilaasii keessa kaatti jettees ta'u yaani kaameeraa kaa'uu dandeessi kan jedhu shakkiin qabaan. Hammaama keessa iyyuu kan keessuun dhabamtu madaamiin jechuudha. Kanaaf obboleettii koo wanni kuni karaa ajaa'idha. Fakkeenyaaf akka karaa amantii Islaamaatiin namni waan akkasiitiin qabamee hidhamee murteen du'aatti murtaa'e yoo akka carraa ta'e qadaan geenyaan silas waan rabbi jedhe malee ta'u yoo akka diqqaa seerri fooyya'uu yaa'u yaani duuti duuma ta'e duute dhattee rabbii keetiin maal jetta obboleettii koo maalitu hin godhuun qabamee hidhaatti darbamee ajjeefamee si bira dhufe jettamoo waan itti jettu hin beekuun. Kanaaf yaa obboleewwan keenya kanaan dura sinitti meera rabbi jalqaba ofiif arga sana booddee akka namni argu godha sana booddee akka malaayikoonni argu godha sana booddee akkas fadiyaa jechuudha bakkeetti gadi baasa. Kanaaf obboleewwan keenya adaraa keessan eeggadhaa bakka jirtanutti. Kaameeraan mana keessaa miti shintibeetii keessa hammaama keessa isinii gaxxamuuf ta'aa jira. Amma qaalittiin kun akbaara kana mootummaa Saudiitii kenniteetti. Mootummaa Saudii poolisoonni Saudii dhaga'anii jechuudha arabni silaa haasaa jaallatu walitti bilbilanii waa hirsuubiyaa maal kana taate kana goote jedhanii walitti himu. Madaamiin kun bakka taasisaa hundatti firoota si hundatti bilbiltee himti. Shagaalaan koo akkasitti siin gootu qabee kenne jetti. Warri immoo shagaalaa mana keessaa qabanu kaameeraa kana lafa irratti galchuu jechuudha. Yaa obboleettii koo kaameeraa teknooloojiin jijjiiramee jira. Kaameeraan ni wadallee amma harree ga'u ati beektu mana irratti rarra'ee jiru suni kan bakkeeti. Kan mana keessaa immoo akka waan kaameeraan hin jirretti shiboo malee galuu jalqabee jira. Wireless jedhama. Shiboo malee gaxxamamuu jalqabeera. Bakka hin taane bakka hin beekne. Amma kaameeraa maabiraatii fa'i ba'e. Halkan inni naatti ilaaltu maabiraatiidha. Maabiraatii dhuma ta'ee kee ampuuliitti beektaati. Yeroo bobeessitu hin boba'a. Garuu inni immoo sa'aatii 24 waa waraabaa oola. Maabiraatii ati bobeeffattu kaameeraa ta'uu jalqabeera. Kana quban qabaan bareechi as biyya Masrii biyyaan jiru kana iyyuu jira. Maabiraatii innati bobeessattee ittiin ibsitu sun kaameeraadhasi maabiraatiidhasi. Si galee kanaaf eeggannoo cimaa barbaada eeggadhaa. Wantichi kun siluma balaaleffadheeraan balaaleffatamuu qaba ture. Ittiin na arrabsaa turtani ittiin na xiqqeessaa turtani. Kanaaf ilmi namaa hin dogoggorre hin jiru. Faaxumaa keenya rabbiin si haa baasu. Akkuma tachii baatee toobattee gara rabbii keetti deebitee gaafa qadaan kee ga'e duutuuf rabbiin umrii kee dheeressee rabbiin achi keessaa si baasee nu haa gammachiisu. Mee waan kana gara hin baasiitiinis gara hundaan nan hordofaa fi yoo danda'ame hin danda'amuti yoo danda'ame waa yaaluun gaariidha. Nan yaalaa informationii guutuu jara hin baasiitiin nan kennaa. Egaa obboleettii keenya araarama kadhaa ina baarinaa dara namni hin balleessine hin jiru namni hin dogoggorre immoo hin jiru bara. Eenyuu nama ta'ee kan dogoggorre hin jiru. Abbaa keenya ta'e haadha keenya ta'e.
garatti dogoggortan beektan waan ta'eef ina baarina yaa rabbi baasi jedha yaa rabbi najjeesin jedha mucaan kun duutee fuula rabbiitti maaliin dhiyaatti kana yaaduu qabdu galatoomaa ulfaadhaa wallahi baay'ee nama gaddisiisa hordofee guyyaarraa guyyaatti waan ani dhagee isiniin barsiisa galatoomaa